ነው ከሰላሌ አገሩ የጠንቋይ አገር የመተተኛ ፖሊሲን ኢትዮጵያ ፓስተር ሄኖክ ቶቹፍ በርባዳ ጅራ ቪዲዮ ቆደማ ቱሬን ነሞኒ ኮሚ ፊ ሙፊ ብሰታ ቱረን አንገውኒ ፓስተሪን ኩን ሰላሌ ረብሴ ጀቹን መተኔሩ ፓስተር ዲፈተማ ጋፈቴራ ማልቱ ታና በርሲሳን አመንታ ኩን ወንቲ ዱበተን ዲሆ ሚዲያ ዋሱማ ጉባ እጆ ዱቢቴራ አንገውኒ ጎድነ ሸዋ ካባ በርሲሳን አመንታ maqaa shawaa kaabaa yookiin immoo salaalee haala gaariin taaniin kaasi jechuun mufii ibsataa jiru. Sababa kanaaf kaan eeroonis aangawoonni godina shawaa kaabaa Paaster Henook Girmaa seeratti dhiyeessuuf sochii eegaluu beeksaniiru. Abbaan alangaa godina shawaa kaabaa ibsa gaafa roobii baaseen arrabsoo hawaasaan jeequmsa biyyaa fiduuf yaaluun yakkaa jedheera. Salaaleen biyya gootaa safuu fi duudhaa Oromoon kan bulu amantaalee garaagaraa wal danda'ee waliin jiraatu jechuun ibse. Barsiisaan amantaa yakka arrabsoo raawwateef jedheef gaafatamuu qabaan gaaffii uummata salaaleetii jedheera. Poolisiin dubartii paasterii wajjin mul'attee to'achuu beekseera. Itti aanee hojiin keenya paasterii to'achuudhaa jedheera. Akkamiin to'achuu yaadan? Paasteriin Finfinnee jiraata. Aangoonni immoo kan godina Shawaa Kaabaati. Abbaan alangaa godina Shawaa Kaabaa qaama federaalaa waliin mari'atamaa jira jedhaniiru. Poolisiin BBCtti maal dubbate? Wanti amma jiru kun Paasteriin Henook Girmaa kan jedhamu kun maqaa biyya Salaalee kan jedhamu gootaanii fi amantiidhaan kan beekame arrabseedha jechuudha. Akka keenyatti intallis naannoo kana waan jirtuuf kalee to'annaa jala oolchineerra. Kan isaa immoo ajaja mana murtii qaama ilaallatu faana baasnee to'achuuf itti deemaa jirra jechuudha. Tole. Bakki jireenyaa isaa eessa? Paasteriin yookiin immoo dureen amantaa kun? Finfinnee Boolee Rwaandaa kan jedhamu. Naannoo sana akka jiraatu odeeffannoo dhageenyeerra waan ta'eef isaan itti deemaa jiru. Ka'umsi keessan maali isa seeratti dhiyeessuudhaaf? Ka'umsi yaa'u maabaraay miidiyaadhaan gadhiise waan ta'eef ka'umsiisa. Lammaffaa immoo ishiis intalattii Baayyuu Shaalamayyoo Kabbada jedhamtu. Ishiis qabneet haala jiru ishiirraa hubanneerra. Ishiinis amanteetti waan ta'eef sanarraa kaanetti gara seeraatti dhiyeessuuf deemaa kan jiru. Tole, ishee to'annoo jala oolchuu keessan ibsa abbaa alangaa godina Shawaa Kaabaarraa garreerraa maalirraa odeeffattan tarii? Miidiyaa maabaraa irraa kan arganne TikTok irraas arganneerra. Qaamaan immoo ishiirraa hubanneerra waan ta'eef sanarraa kaanetti itti deemaa jirra. Tole, jireenyi isaa magaalaa Finfinneedhaa isin immoo Shawaa Kaabaa jirtu akkamiin to'achuuf yaaddarree? Adeemsi seeraa qaba waan ta'eef sansalataan itti deemamaa inni. Inni kun adeemsaan itti deemnee qabna rakkoon qabuun. Tole, viidiyoo irra maaltu mul'ate? Wanti maqaa Salaalee yookiin maqaa Shawaa Kaabaa xureessa jettanii shakkitan kun maalidha? TikTokiidhaan gadhiise waan ta'eef TikTok irra jira. Isa buusnee qabannee jirra akka ragaattis. Sanarraa kaanetti itti deemaa jirra. Duratti viidiyoo gaafa laalee jedhu Salaalee Xanqwaay agar waan jedhu jira. Dubbiin isaa isa kanadha kan ka'umsa isinii ta'e. Xanqwaay matateenyaa mo'ateenyaa jedhee tarrabse waan ta'eef biyyi immoo ta'uu hin danda'u. Akka nama dhuunfaatti maalbaata nama dhuunfaa jechuu danda'a malee biyyi hin jedhamus. Kun immoo ka'umsa lolaafis yakkaatis ta'uu danda'a waan ta'eef inni kun haga xumuraa deemamee seeraan yaa'u murtii argachuun dirqama waan ta'eef kana deemaa jirra. Kanaaf dubbiin paasterii kana hawaasa Shawaa Kaabaa yookiin immoo Salaalee hubeeraa yookiin maqaa gaariin taaniin kaaseeraadha? Seera akkamiin yakkamuu danda'a fakkeenyaaf namni kun? Amma inni booddee waggaa xumuramee murtii tokko argate malee amma tilmaamuu hin danda'amu. Ammaaf garuu adeemsa seeraatiin maal ta'uu qaba kan jedhu san qaama ilaallatu faana hojjechaa jira. Dhimma kanarratti barsiisaan amantaa Paaster Henook ibsa roobii waaree booda baasaniin dhiifamaa jedhaniiru. Viidiyoon gadhiifame haala dubbii keessaa ba'ee uummanni keenya tokko akka komatu taasisee jira jedheera.
Ta'us viidiyoo gadhiifameen kan mufatanii fi dhimmicha sirriitti hin hubanneef jaalala gooftaa Yesuusiin dhiifatama guddaa isin gaafannaa jedheera ibsi ba'e. Barsiisaan amantaa kun kana duras dubbii falmisiisaan maqaan isaanii ka'ee beeka. Paastariin dhiifatama gaafateera. Poolisiin immoo to'achuu akka barbaadu himaati jira. Si'achi maaltu ta'a? Jala buunes hin beeksisna.